يا كم الغاية دامبرو نتأسف أدوكا جالنا كاكدو سينجا دبر مي وانو في بقى مي يا أول الناس ونو براو يوسف دبر يسرع بعد no dabbirti تاني سي بتاعي توكا كتان akka obboleetti tiyaati garaami Inni dhugaa qabdii beektaa waanuma sitti dhaga'amu dubbataa arti akka nama Asuburo le man najira tufte dagai diyo tanalle itti dhufe nan man najette beeta ol kai daabadhu na nyette namni jammar namni nama jaalate wi namni dhugaan liyo nama jaalate dhugaan nama jaalachuu baate nama jaalate dhugaan kai daabadhu nama jira wi kai daabadhu rotun tokko no se jamir lali jarra diddami takka faakesa jira jarra diddami takka faakesa intala takka lafumatti raafit atta lafumatti raageeffatta malee miidii arrasa jaaladhe minaamina jedhanii booyan sun ko yaallafee faashin Waqo ittimteertaa akka jaalatte ishee ittimtee timeen jira inni mnaatu maal sin jette maal jetteen boodiyee no gravity piraayiveetii dhaboonii sittuu hin dhimne ko isin nama jittu seelu kana Buni filteri rabe. Filtering kapate siya maka. Zuru sas. Filter yoy filter iti lukay. barsanii bar anama hundan jaalatanii barata nama hundan jaalanii nan beeka baalee koo namni wayii nama itti tole wayii dhagai nama itti tole obboleettii wayii kan ta'e osoo taate ta'aa siin jechu jira bara obboleettii osoo taate namni akkanaatti jaalate yaa rakkoon qabu Ano baalee jaalatee miidiyaa muudii qabate hin ta'a si biratti maal barmuudii takka irratti qaban leesii nama akkanaatti illee muudii rakkoo maadaa muudii kan qabanne taanaan kallattii itti wal argattu lafarratti tolfatta malee TikTok irratti si jaaladden salumallee kalafaa sanillee tolfataa jira bakka takka wanni marti hin dhumatu wanni si garuu qabu ammootu kuni goota jaalaatti malee biyya dhiitiin gatti betanaa fuudhii tunurraa asirraa galchi wannootan abboo tuubii na dhageettaa miti ani baalee fi maqaa baalee si nyaadde wanta latana maqaan dalageen wanni ani baalee miti dhageeffadhu wanni ani baalee miti ani surree mataan baafadha jedhu haasa waan osoo hin taane gochaan agarsiisa no wanni akkasii tokko san lammaffaa dhageeffadhu lammaffaa jaartii ofii tabaruu fuudhan takka tiktok irra fidanii itti sirbuun yoo laayikii fooloon barbaadata taate malee waan biraa miti suuraa isii ati koy kamiin sirbaa jirati maal taate koy Tap copying guys deemaa jechaan isi subscribe amma isii fakkeenyaaf nama quraana kana sirba gadi fida no dhageeffadhu akkanaan tokkochaa wanni isii godhe tokko hin jiruu sin jiraa jira bara si jaaladhe yoo akka taate rakkoo qabu yakkamaadhaan nama jaalachuu yoo akka taate no jaalachuu rakkoo qabu dibbin kootee jaalachuu dandeessa dhageeffadhu sanyii jabduudha isinis sanyii jabduudha garuu maal inni jaalalli kabajaa qabdi jaalalli rooba qabdi itti aansa isii nama quraana gara aaru nama badii ofii tadda kana dura dabarse irraa toobataa aaru ati siddee irra sirbuun wrong anis akkasuma that's true wanni sirba yoo taate eenyuyyuu sirbaa jira tillee sirba yoo taate utuusin sirba gaddiifte irra sirbite rakkoon qabu bara amma utuusin sirba gaddiifte utuusin ka sirbituuti itti dheechisi rakkoon qabu garuu isin suuraa fi maxxansa an isii miti takki imaana isii kenna san naa kennuu dhabuu danda'a kanaa kenna isii kennuu dhabuu danda'a garuu ilmi namaa kamiyyuu sirba akka dhoggamaa ta'u osoo beeku sirbaa jira yoo sirba taate rakkoon qabu jaalalli hooma kamiyyuu jecha jaalalaaf hin goota kanaa miti waan silaa nashiidaan jaalalaan jirtii bar nashiidaan jaalalaan jirtii bar amma timaa sirbitaan jechuu keeti ittiin sirbiniti isiin laala jaalala isiin sirbaa tiktookii kana dhiisii yoo naan jette rakkoon qaban tiktookii kana irraan dalagan tiktookii kana dhiisaan faallaa koomaa deemtaati faallaa koon deemina nama laali dhiisii isin hin jenne jaaladhu yoo jaalattee isii fuute wallahi am happy hedduu natti tola rabbi akka kadhe hedduu jechuudha ayillee biizee saataa atillee biizee obboleettii kan ta'e takka argitee obboleettii kan ta'e takka hira isiirra dhaabattee meebi jechuun isiin singiliidha maal jechuun gaarii miti kanaafuu ani wanni hiree isii irra dhaabadhe takka hin jiru sii galuu dide malee wanni takka guyyaa takka hin gabbaatee waa mara yoo himte beektaa wama takka amansaaleen ta'u wanni inni jaalattee kam turtee baabaa kiyya baalee ani abboo yoo ustaazu maanoo dambaasu harka keessaa qaba wallahi harka keessaa qaba oh bakka kun jaalu baate maqaa balleessuudha mala maqaa balleessu eenyuun maqaa balleesse isii maqaa balleessan jiru isii wajjin haasawwan qabu yeroo san jechuun eenyuun babaa keessaa basu ana isii beeka malee isiin nayyuun beektuan isaan hiiki jetteeni isaanillee waliin beeknu harka keessaa qaba jechuun kiyya baay'ee hin jira namoonni as jiru hattan yeroo an ustaaza akkana fidee waan ustaaza yeroo anaafaraa miiriyaa kiyyaa falaan ustaaza jedhan bar asiyanii taabileete maakii itti dhufee bar mana kiyya jecha ustaaza seenii dhufanii geessanii
Lamuu nama baay'eetu si saalfate. Ustaaza seenee jecha. Akka ustaazaatti nama kuma tokko ofiitu ni jala ture yeroo sanitti. Torbaan tokko jecha. Amantii amanu baatee namni waan sitti wanto faamilii eegee kan jala turan baay'ee jiru. Bakka kun jaala hamaa saamo. Amma kooyi. Istila. Istila kan koo jilli banne mi garuu keessan. Maal itti tuwiin? Like waliin keessaan akkamitti agammaa keessa wajjin naasirree kana jaalatte kana bara. No, isiin beektaa amma nama takki qarallee miidhama qabu gara miidhama jaalalaatiin miidhama wayii qabu. Innaa sababa sanii amanuu dhabuu dandeetti. Gooliya carraa qabda malee amma laal haati faatee amma beektaa like waan ofii dhugaa qabdi beektaa baabaa kiyyaa qarabbii dubbanne jechuun cause isiin amma waan baay'ee waan agarteef carraa ijoollee durbaaratti akka qabamu barbaaddu si galee cause wanni kun ammoo yoo tuwin sanii miti beektaan ani wannan jedhuun maali beektaa dhiirota kennatu baasiidha. luka kan keerra dhaabatanii hiree barbaadatanii akka ati hin deemne luka keerra dhaabatanii hiree barbaadatanii kaanii gaafa hiree san harkaan gahetan ammoo deemanii maqaa hin taane sii moggaasan. True, yeah. Egalee fooloodhaaf laayikiillee asmara namaan barbaadatanii asmara namaan farmasanii booda gaafachitanii waan hin taane namaa moggaasan. Dhugaa ishee jettee haati. Waan borsisaan fakkiisoo irra jedhe waan sitti himaa. Abshiri jaalattee naan saaba kiyya. Ati booniyyee maa qallisa waan yottuun isi. Jaalmachiisuuf ta'a inshaallah irra dhageessitaa wal bira jirraa miti. Booniyyeen xarrashuu. Ani ittuun fakkaata jaalalli booniyyee hagatti kan isi keessa hin jiru. Xarrashuu biseenoo. Astaawwatu. Ol jedhe. Wallaahi fuudhiiti baa'oon isaa boo. Jaalalli si keessa jirtu foolootiif laayikii. Namni wayii agarsiis kabaju osoo beektu jecha kabaja namni si kabaju san illee. Arrabaa miti kaabar kun qaali. Agarsiis malee isaa boo. Waan wayii naqli dubbadhu malee waan si fakkaate wayii. Mee nama bar kakadhuu siin jedhee bara nama mee kakadhuu dhugamaan jaaladha jedhii siin jennaan maali? Quraana fidii kakadhuu rabbiin akkana nan wayii rabbiin kuni abaarsa wallaahi boonii jen jaaladha. Kana caalaa ammoo inni biraatti akkan jiru. Wallaahi bar jaalalli wal keessa bar anama laali. Anama nama waliin asirra haasa'e keessa nama tokko wallaahi billaahi rabbiin kanatti ragaa dhugaan jaaladhee ture. Siigalee? Waan feenu Jaalatte beekaa. yennuu waan ofi. Jaalfatiiloodha. Jaalfatiiloo jaalatte. Isaa. No, jaalfatiiloo miti wallaahi jaalfatiiloo. Oozaadha. Oozaadha akkamiin finis. Oozaallee miti. Oozaadha. Oozaallee Wallaahi miti. nama waliin dhugaadhaan jaaladhe. Gina immoo haa tolu isaaf haa tolu takkaa muudinatti hin qabanne jechuudha. Annuma muudinatti wata torbee takka booda jalaa galaa barra torbee takka. Qonnaa ishiin eenyu nuti Muudii osoo dachii kana ta'ee finarra deemte. Muudii garmatti qabu osoo nama biraattuu qabadde garsi qabadduun. Yaa choominna koodhiis qabannaa. amma sanii miti ati booniyyeen koo maa akkana giziraaltu kana feermuusa xaalaanii si fakkaan nama maayini maan dubbanneet. Maal dubbadhu? Kunoo mucaa waan jorgaar taami. Waan illee hiikamsu qofan dubbatiin jedhaan jira wala biraat. Aan baran mallee asina waa'ee booniyyee waan dubbataa jiru takkan jiru. Atummaan gara ibsaa jaalala gargaajite har'a amban ibsaa argu jecha Rooterdaamiin dhaqee jecha Deenhaag jiranaan jedhe narra dhufe. Wallahi isar gocha deemeerraan guyyaa. Maal godhuuf isaa boo? Walumaan haasa'u bakka karama jiru wajjin haasa'u siiree Ga annama jaartee adda faayilee irratti nas tolu agartee nan akka itti bu'isaa. Booniyyee dhaggeeffadhu. Ayi majjii nama jaartee adda bu'isaa. Inni amma dhugaan si jaalachuu danda'a sobaan si jaalachuu danda'a sanii sababa rabbitu waliin beeka. Yaa. Anammoo akka obboleetii xiyyaati wanni asii dhaamu tokko hiratte akka obboleetii xiyyanarra diqqooti quxusuutitti. Tokkoffaa namni si dhiyaatuuf kasit dhufu hundinuuyyuu homa gaafa Oromoon baay'isawee beeki homa gaafa duraa nama qabde saniini zalaalam sii hojii deemti. Yes. Kusaatadha bultiillee ijaarrattee beelloo godhattee suuraa poosti goote suuraa kan keessan jalatti fidaniitiin viidiyoodhaa fi wantoota garaagaraa si jalatti poostatan. Yes. Galee ati jechuun alhamdulillah nama amantii biraarraa dhufe erga dhufte nama barate nama qara'e meebi yoo kaanaa musliimaa keessa turte. Ani mannaa si gara booniyyee irra gala fuudhee booniyyee nama jabduudha bar sani bar wallahi booniyyee eenyu nama yaa caaltaa barataa jirti. Tokko waa'ee namicha darbe yoo si kaasan akka nama jiruutitti yoo si dubbatan ati akka nama du'eetitti dagadhu maqaasan. Ambar dhageettaa waan ofii dhageettaa. Dhageeffatu isin jedhaan jiru isin jedhaaraan akka nama du'eetitti dagadhu. Oma sani iyyuu taa'amee hin taa'amne bakka akka waan nama hin beekne jechuu dandeetta. Mee ati dhiisi dhageeffadhu kaa.
laalini. Waa kana bakka na biratti naasin. Dhageessee akka nama jiruu miti akka nama du'eetitti dagadhu. Maaliif jennaan yoo laalte asii waliin haasanii si wajjin dubbatanii guutuu isaa deemaa yuutuubii keessaa laala. Dhaqanii fidanii yuutuubii keessatti achi poostii si godhan. Mallaqa irra barbaadachuu haasaya kan kee. Intarvii kan kee irra mallaqa barbaadachuu argite. Biizinasa si gurgurachuu jiran osoma takkanatti ilaaltu jechuudha. Egalee ati yoo feemasiidha namni si hin beekne hin jiru. Kana mara maal chaasise kana waan hime kana mara waan chaasise. Obama wata gorsitu. Fakkattuuf hin jirtu fammasteerta si gaya wallaalumsaan fammasii beekumsaan fammasii si gaya namni fooloodha namni Oromoo biratti kabajaa argate hin jiru Jawaar Muhammadu argiti. Egalaa miti Jawaar Muhammad iyyuu argaa turte jechuudha. Oromoon hadda alaabaa yoo ol sii qabde boroo alaabaa gasi buutee sirra deemti akkasii amarlee Oromoodha sittis hin qorrin sittis hin ho'in kana cirraafe fuudhee akkas godhee ta kabajaa qabdu waliin jiraataara maal ta'u waliin jiraataara ta haati guddiftee waliin jiraataara akkas isaallee rabbi bultii isaa haa tolchuu sheeticha kennaallee siilee rabbi bultii kan keessi haa tolchuu ammoo nama yeroo lammataa waa'ee bultiitiin si dhufee sittiin qoosu eenyuun tadaraddariini nama waa'ee bultiitiin si dhufee si waliin qoosu obboleessi keessi dhufu. Dhugaashee jette walaa ati faate gorsa bareedduu gorsaarti.